Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Godinaalee fi aanota Oromiyaa garaa keessatti hidhaan murtee seera malee namoota nagaa irratti raawwatamu cabiinsa mirga namummaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuun ragaaleen mul'isanii. Dubartoonni Itoophiyaa seenan ala daangaa Keeniyaa seenan 26 poolisii biyyattiin to'atamanii. Ji'oota sadiif dabareedhaan na gudeedaan jette dubartiin loltoota Eertiraatiin gudeedamte. Oduu kenna biyya alaatiin karoora hooggantoonni Kooriyaa Kaabaa fi Raashiyaa ji'a kana keessa wal arguudhaaf baafatan irratti Ameerikaan akeekkachiiftee jirti. Oduu sin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Godinaalee fi aanota Oromiyaa garaa keessatti hidhaan murtee seera malee namoota nagaa irratti raawwatamu cabiinsa mirga namummaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuun ragaaleen mul'isanii. Loltuun mootummaa Itoophiyaa himata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu waboo deeggartu odeeffannoo woboodhaaf kennitu woboof da'oo taatu jechuudhaan cabiinsa mirga namummaa fi hidhaan murtee seera maleessaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiraachuusaa ragaan maddeen irraa arganne ni mul'isa. Kutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godinaalee fi aanota Oromiyaa garaa keessatti hidhaan murtee seera malee namoota nagaa irratti raawwatamu cabiinsi mirga namummaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuun ragaaleen mul'isanii. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa himata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu waboo deeggartu odeeffannoo woboof kennitu woboodhaaf da'oo taatu jechuudhaan cabiinsi mirga namummaa fi hidhaan murtee seera malee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraachuusaa ragaan maddeen irraa arganne ni addeessa. Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Arsii Lixaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Godina Gujii Bahaa, Gujii Lixaa, Wallaggaa Bahaa, Qellam Wallaggaa fi Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti hidhaan murtii seera malee adeemsifamaa jira. Oromiyaa godinaalee fi magaalota garaa keessatti waggoottan 5 darban gochoonni cabiinsa mirga namummaa hamaa hordofsiisan kanneen akka ajjeechaa jumlaa, hidhaa murtee seera maleessaa, reebicha haleellaa ergama siyaasaa irratti xiyyeeffate, gudeeddii hawaasa nagaa kaayyoo waraanatiif dhimma itti bahu, akkasuma buqqa'iinsa biyya keessaa mirga mana murtiitti dhiyeeffachuun shakkamtootaa sarbuu fi kanneen biroo humnoota waraana mootummaatiin babal'inaan raawwatamaa jiru. Addatti godina waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u gochoota cabiinsa mirga namummaa kanaaf saaxilamanii jiru. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa himata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu woboo deeggartu odeeffannoo woboodhaaf kennitu woboodhaaf da'oo taatu jechuudhaan cabiinsi mirga namummaa fi hidhaan murtee seera maleessaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraachuu isaanii ragaan OFM maddeen irraa argatanii ifoomsa. Ajjechaan himata kanaan wal qabate deeggartoota irratti humnoota tikaatiin raawwatames hedduudha. Hidhaan murtii seera maleessaa bal'inaan raawwatamaa jira. Tibbana hidhaan kun godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaa keessatti raawwatamaa jira. Hidhaan kun godina Arsii aanaa Sirkaa, aanaa Muneessaa, aanaa Leemmuu fi Bilbiloo, Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee keessatti murteen seera malee raawwatamaa jira. Godina Arsii aanaa Sirkaa gandoota garaa keessatti himata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jechuudhaan namoonni 15 hidhamanii murtee seeraa malee dabarsanii jiru. Qondaalonni mootummaa aanaa Sirkaa namoota hidhaman kana hidhaa baasuudhaa fi birrii 31,000 tokkoon isaanii akka kaffalan filannoon dhiyeessuu fi maddeen aanichaa irraa arganne himanii jiru. Godinuma kana aanaa Leemmuu fi Bilbiloo keessatti hidhaan murtii seera malee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata irratti raawwatamuu hammaatu maddeen odeeffannoo irraa arganneeti jirra. Aanaa Leemmuu fi Bilbiloo ganda Hulul Hawaasaa keessatti namoonni 40 ol maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhamuu isaanii maddeen himanii jiru. Godinuma Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkotti Wilisaa Abbuu Ganamoo hagaya 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan sa'aatii 5tti humnoota tikaatiin manaa fuudhame magaalaa Shaashamannee waajjira poolisii ganda 81tti hidhamuu isaatti himama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo keessatti haaluma wal
wal fakkaatuun hidhaan murtee seera malee uummata irratti raawwatamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun hagayya 31 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa Naanfiloo irraa dargaggoota 4 maqaa miseensa abbaa torbee jedhuudhaan qabamanii Dambidolloo geeffamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dubartoonni Itoophiyaa seenan ala daangaa Keeniyaa seenan 26 poolisii biyyattiin to'atamanii. Poolisiin Keeniyaa aanaa Murangaa dubartoota Itoophiyaa 26 seeran ala garaanichaa seenan to'annaa jala oolchuun miidiyaan Keeniyaa gabaasee jira. Guutuu gabaasa kana Jaalannee Abdurrahmaan akkitti aanutu isiniif dhiyeessiti. Sabaa himaaleen Keeniyaa akka gabaasanitti poolisoonni Keeniyaa godina Murangaa dubartoota Itoophiyaa lakkoofsi isaanii 26 ta'an kanneen seeraan ala gara daangaa Keeniyaa seenan akka to'atan gabaasan. Gabaasaaleen kunneen akka agarsiisanitti lammiilee Itoophiyaa umrii 22 hanga 32 jidduu jiran gamoo mana jireenyaa hin xumuramne keessa dhokotanii argamaniiru. Garee ajajaa poolisii aanaa Murangaa Deevid Maatiyos Kaayingaan durfamoo odeeffannoo naannoo sanarraa argame irratti hundaa'uun sakatta'insa gamoo kana irratti taasise. Lammii Itoophiyaa kanneen paaspoortii fi moobaayila 16 waliin to'annaa jala oolcheera. Gabaasni kun akka agarsiisutti dubartoonni kunneen gara Afrikaa kibbaa imalaa turan. Namoonni dubartoota kanneen seeraan ala gara Keeniyaatti galchuuf achi booda gara Afrikaa kibbatti geessuuf turan dubartoota kana waliin akka hin jirre gabaasni kun addeesseera. Miidiyaaleen akka gabaasanitti abbaan qabeenyaa fi waardiyyaan gamoo dubartoonni kanneen keessa turan to'annoo poolisii jala ooluun qoratamaa jiru. Ji'oota sadiif dabareedhaan na gudeedaan jette dubartiin loltoota Eertiraatiin gudeedamte. Loltoonni Eertiraa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaatan gudeeddiidhaan yoo himataman kun kan duraa miti. Guutuu gabaasa kana akkitti aanutti isiniif dhiyeessina. Gabaasni Amnesty International loltoonni Eertiraa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaatan gudeeddiin yoo himataman kun kan duraa miti jedha. Erga waliigalteen nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti mallattaa'ee loltoonni Eertiraa yakka waraanaatii fi yakka namummaa to'atuu maluun raawwate jedhee gabaasni haaraa ba'ee jira. Gareen mirga namummaaf falmu Amnesty Internationaliin loltoonni Eertiraa guyyoota muraasa waliigalteen raawwatu dura jiranii fi ergasiis yakka raawwachuu himee jira. Gabaasni kun humnoonni Eertiraa bakkeewwan yeroo waraanni to'atan keessaa akka ba'an humnoonni Tigraay gaafachuun itti fufaniiti dhagaameetis jira. Dhimma kana irratti gama mootummaa Eertiraatiin deebiin kennamee hin jiru. Ta'us himannaawwan akkanaa kanaan dura dhiyaate mootummaan Eertiraa waakkatee jira. Gabaasa Amnesty International baase keessatti humnoonni Eertiraa dubartoota Tigraay guyyootaaf gabroonfate jedheeti jira. Loltoonni Eertiraa dubartoota dhuunfaa fi gareewwan gudeedamaniiru. Akkasumas immoo gabrummaa saalqunnamtii jala galchanii jirus jedhee jira. Dhiironni immoo ajjeechaa seeran alaaf saaxilamaniiru jedha. Dhaabbatichi daayireektara ba'aa fi kibba Afrikaa kan ta'an Tiggeeraa Chaagutaanii akka miidhamtoonni dhaabbatichaatti himanitti kanneen nurratti badii raawwatan jedhan uffata uffatan loqoda isaanii gaafii dhiyeessan irraa loltoota Eertiraa ta'uu himanii jiru. Gareen Amnesty International dubartoota gudeeddiin irratti raawwatame 11 dubbisuu himee jira. Dubartoota 40 immoo aanaa Kokkobbaa Sibahaa jedhamu keessatti gabrummaa haleellaa saalqunnamtii fi dubartoota 40 immoo aanaa Kokkobbaa Sibahaa jedhamutti gabrummaa haleellaa saalaaf saaxilamuun dhaabbata siivilii biyya keessaa dalaguudhaaf himuu isaanis gabaasanii jiru. Dubartoonni muraasni kaambii loltoota Eertiraa keessaa kan mana isaanitti yookaan immoo mana loltoota Eertiraa fudhatame keessatti gudeeddiin irratti raawwatame jedhanii jiru. Ji'oota sadiif dabareedhaan na gudeedanii tokko gaafa bahu inni kaantu dhufa. Wanti loltoonni Eertiraa hin goone jira jechuudhaan kan gudeedamte tokko dubbachuu gabaasicheere. Akka ragaa baattonni jedhanitti loltoonni Eertiraa dubartoota kana kaambitti kan hidhan yoo ta'u ijoollee maatii yookaan immoo firri isaanii humnoota Tigraayitti makamaniiru jedhaniiti. Iyyitee iyyuu baattis namni dhufee siif birmatu hin jiru jedhamuudhaan himti haati ijoollee lama ganna 37 loltoota Eertiraatiin mana ishee keessatti
baatii sadiitti dhiyaatuuf gudeedamuu himte. Dubartoota kanneen keessaa garri caalu erga loltoonni Eertiraa amajjii keessaa aanaa Kobbaa Sibaa jedhamu keessaa bahanii booda tajaajila fayyaa argatanii jiru. Reeffi karaa hundatti ajjeefama kan jedhan dhiironni Amnesty International dubbise immoo murtiin ajjeechaa seera malee raawwatamaa jiraas jedhani. Taatee tokko irratti dureen amantaa haadha warraa isaanii, ijoollee isaanii fi ollaa isaanii bataskaana Quul Mikaa'el keessaa akka daatan godhanii turani. Garuu 3/2/2023 loltoonni Eertiraa humnoota Tigraayin barbaacha mana amantaa kana cabsanii seenuudhaan jiraattonni Amnesty Internationalitti himani. Yeroo kanatti lubni ganna 70 loltoota Eertiraan ajjeefamanii namni yeroo san ture tokko akkana gochuudhaan qorattoota Amnesty Internationalitti dubbate. Waan lubni loltootatti dubbatan hin beeku, garuu onnee keessaa rasaasan rukutamanii ajjeefaman jedha. Achii loltuun Eertiraa tokko gara keenyatti dhufe namni reeffa kana kaasuudhaaf yookaan awwaaluudhaaf yaalee jennaani hunda keessanittuu ajjeefama jechuun nutti hime jechuun dubbate. Namoonni lubbuun hafanii ragaa ba'an 49 ta'an loltoonni Eertiraa qabeenya isaanii saamuu himani. Sababa kanaan jiraachuuf rakkachuu fi kadhaadhaaf kan saaxilaman akka ta'anillee dubbatanii jiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggoota 2 ture booda waliigaltee nagaa mallatteessee nagaan dhufee jiraas. Yeroo waraanaa qaamoleen lola keessatti hirmaatan marti badiin himatamu, garuu hundi isaaniitu ni waakkatus jedha. Oduu kenna biyya alaatiin karoora hooggantoonni Kooriyaa Kaabaa fi Raashiyaa ji'a kana keessa wal arguudhaaf baafatan irratti Ameerikaan akeekkachiiftee jirti. Baatii kana keessa pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un fi pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Raashiyaa keessatti qaamaan wal arganii mari'achuudhaaf akka jiran qondaalonni Ameerikaa waabeeffachuun televezyiiniin CBS gabaasee ture. Guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Baatii kana keessa pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un fi pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Raashiyaa keessatti qaamaan wal arganii mari'achuuf akka jiran qondaalota Ameerikaa waabeeffachuun televezyiiniin CBS gabaasee ture. Pyongyang fi Moskoon garuu hanga ammaatti dhimma daawwannaa jedhame kana irratti yaada homaatu hin kennine. New York Times immoo pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un baaburaan gara Raashiyaa deemanii magaalaa Vladivostok keessatti Putin wajjin wal arguuf jiru jechuun gabaase. Qondaalonni Kooriyaa Kaabaa ji'a tokkoon dura gara magaalattii deemanii haala sana akka mijeessantu himama. Yukreen wajjin lola irra kan jirtu Raashiyaan meeshaa waraanaa Kooriyaa Kaabaa irraa argachuuf mariin taasifamu sadarkaa gaarii irra jira jechuun Ameerikaan ibsaa jirti. Pirezidaanti Kim Jong-un fi pirezidaantiin Putin yoo wal argan ijoon marii isaanii akkaataa meeshaan lola Raashiyaaf kennamuu danda'u irratti akka ta'u shakkiin hin jiru jechuun qondaalonni jiddugala basaasa Ameerikaa yaada isaanii ibsaa jiru. Dhiyeenya Kooriyaan Kaabaa guyyaa injifannoo isii yeroo kabajatte keessummaa kan ta'an ministeerri ittisa Raashiyaa Sergey Shoigu pirezidaantiyyuun meeshaa lolaa akka isaaniif kennan gaafatanii kan turan ta'uun gabaafamee akka ture ni yaadatama. Pirezidaanti Putinii fi pirezidaantiyyuun hariiroo biyyoota lamaanii ol guddisuu akka barbaadan kan ibsu xalayaan waliif ergan argamee jira kan jedhe immoo dubbii hima jiddugala basaasa Ameerikaa Joon Kirbiidha. Kooriyaan Kaabaa meeshaa waraanaa Raashiyaaf yoo kennite dabalataan qoqqobbii cimaatu isii eeggata jechuun Waashingitan Kooriyaa Kaabaa akeekkachiisaa jirti. Tibbana Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaan Kaabaa waloon shaakala waraana galaanaa taasisanii kan turan yoo ta'u shaakalichi Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaatti miira aarii fi rifaatu uumee ture. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduun irraaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.